Ashamaa harka foonii kabajamtoonni hordoftoonni biiftuu shoo jara jirtu nagaa keessanii ani nagaa godha waaqayyoof haa galatu akkam jirtu sin nagaa keessanii baay'ee yaaddamtanii jirtu biiftuu biratti baay'ee sin yaadeetiin jira ergan biyya galee viidiyoolee sin hojjenne baay'ee nagaa sin gaafanne sababinsa jalqaba irratti waayifiin baay'ee rakkisaa turte hagan sirreeffadhutti jechuudha. Ammayyuun sirroofni garuu guyyaa tokko deemee akkan sirreessuu abdiin qaba. Garuu amma kan duraa caalaa uumaan jettu jechuudha. Innaa itti aansuudhaan immootu kunoo sagaleen kiyyaas natti himaa baay'ee qofaan na qabee dubbachuu hin danda'uun ture baay'ee na dhukkubaa ture. Amma narraa badee jira uumaan jedhuun natti furee jira jechuudha. Na ukkaamsee ture baay'ee qofaan na qabee jechuudha. Kanumaaf isinirraa ture isin jechuu jaaladha. Baay'immoo sin yaadeen jira yaaddamtanii jirtu kanarraa kan hafe ani nagaa godha waaqayyoof haa galatu hundumti isaa maatiin koos hundi isaaniitu nagaadha isinis nagaa akka qabdan abdiin qaba waaqayyoorraa sagalee kiyya kanallee immoo hin dabbaraminaati xiqqoo qofaatu na qabe jira siniin jedheen jira kanaaf iyyuu har'a garuu waan ta'eef qabadhee isinii dhufeen jira biyya ormaa sanitti kanan barachaa ture jechuudha. Biyya galee eebbifamee hojii argadheen jira. Hojiin koos maalidha? Wanta ittiin baradhe namni waanuma ittiin barate kan argatu waan ta'eef anis kunoo isa kanan barachaa ture jechuudha. Kunoo barattoonni amma sa'aatii kana qormaatarra jiru. Immoo kana arramuunidha jechuudha. Arramii jedhamee natti kennamee jira. Mee hangama kan arramu lallaala. Kaleessa galgala kana harramaa bulee kun dadhabeetiin rafe jechuudha nama waan salphaa miti harramuun jechuudha yeroo tokko namaafis hubachuun gaariidha argam malee nu batanii isa kana harramaa bulee sanan baay'ee dadhabee dhiiseen bulee har'ammootu kanaafi kana guutuu isaan harrama jechuudha kana guutuu isaan harramaa deebiin isaa asirratti barraa'inaaf kennamee jira. Ni deebii isaati jedhanii jiru. Iskii kan ta'e iskiitti godha. Deebii isaa kan ta'e immoo deebii isaatti godha. Karraa isa qaburaatitti godhaan harrama jechuudha. Seenan laala'anii yeroo baradhu qormaanni kiyyaa guggutiidhaan eegganna kaan hundi keenya yeroo baratan kamiyyuu. Laalame barattoota gola 11 fi 12 jechuudha kunniini hangam goobazee akka ta'an nan laala walumaan ilaallaa sheemii nama qabsiisu moo nama gammachiisu kan jedhu jechuudha. Fakkeenyaaf isheen kuni burtukaan jedhamti baay'ee deebiste jechuudha. Qabxii 8 qofa dhabdee baay'ee waan namatti tolu baay'ee deebistee inaafuuftee dhabde goobaziidha jechuudha. Ijoollee kaawwan immoo walumaan ilaalame. Naan jalqaba kunoo iskiriiptoo diimaa qabadhee xaafa qabadhee akkuma kana booda immoo viidiyoo leessaniin hojjedhaa sittaa furunaan jedhaa qofaan sirraa badunaan jedhaa malee ani immoo viidiyoo hojjedhee sin biraan ga'a. Haalli jiruuf jireenya biyyaa immoo hedduu namatti tola. Garuu saapiraayisii nama godha beektu jireenyi Itoophiyaa saapiraayisii nama godha yoo siniin jedhu wanta dura irra turte jechuudha biyya keessatti wanta dura irra turte akka irra turte sanittiin argattu saapiraayis taatee argamta jechuudha siif saapiraayisiidha sitti ulfaachuu danda'a ijoollee achirraa dhufnu jechuudhaan fakkeenyaaf ana gara nagabba'a gaafii natti ta'a akkamitti kan jedhu dirasii wanti hunduu anaaf saapiraayisiidha. Garuu maatii keenya kanas keessa jiraataniif wanti hunduu salphaadha jechuudha. Hooma waan tokkotti hin fakkaatu salphaadha. Kanaafuu nullee gaafa biyya keenyatti gallee turree saapiraayisiin nurra darbe hunduu nuuf salphataa jechuudha. Yeroodhaaf garuu saapiraayis siin jetti jireenya Itoophiyaa giraasi gabbaati jechuudha. Yaa'u saapiraayisii ta'uun immoo waanuma gaariidha jedheen yaada. Kana fakkaataa.
Kun ana qofaadhaan surprise naan jetti jalqaba tokkoffaan raajiidha lammaffaan raajii sadaffaan eksiidha sharfaffaan raajiidha shanaffaan eksiidha kan hojjanna kun barannee jechuudha kan barannee maqaa isaanii dha'u garuu joota sana arganna jeesu miidiyaa irratti nu baastin han jedhu maan hojjetin hare sammaa hojjechuu dammee seera እና angama akkasaan goggaa nama argachuudhaaf jechuudha nama mararu garuu dhugaa baay'een isaanii immoo waan sida ajaa'ibu keessa waan deebii dhugaa guutanii eskii godhan zarrasanii kaanii deebiin taane guutu mee otoo zarrasuu baatanii waan jedhame kanaaf asirraa maaloo wanna seetan wanta tokko wanta jalqaba goote san jechuudha jalqabni iddilii keetii hin deebisin hin kaasin hin zarrasin qormaata isaa ta'u jireenya keessatti illee wanti jalqabni sitti dhufe sun isuma carraan kee jechuudha hin zarrasin baay'een isaanii deebii sirrii ta'e zarrasaa kunoo iskii argatanii akkatti nama aarsu jechuudha biraazarii kiyyatu harraminaan jedhe mootu dhuguma baratteen sa'ina layyuun seetan isin garuu yoo ta'umaaf malee garuu xiqqooshi nama dhibaa namatti ulfaata arramuun waan biraati miti biraazarii dhafuu badheen jira jechuudha takkaan deebisaa laala arrimta biraazariin dadhabee natti kenna ta'essin jedha kunoo itti naa kafalamamu waan hin kafalamne seenaa tokko isaa itti kafalaa deema jechuudha biraazarii tola mangistii balleessin jedha na akkasanii qofaanis akkasitti na qabeetiniin kunoo waan baay'eedhaan surprise na goote jireenya Itoophiyaa baay'ee immoo namatti tola dhugaa zanaa nama godha maa firii taata bakka cinqiisan keessaa bahee dhufeen natti tolee jira agammaa biizaas hin jalqabne nan deebi'amna jedheen jira proosesii hin jalqabne guyyaa gama akkan jalqabu sun beekuun deeminis naan jechaa jiru mees imaallaan jettu dhugaa asumaanime hin deemin jechaa jiru maatiin koo jechuudha lolaatiin hin jiru baay'ee hundi isaanii sun nam tokko deemi kan jedhaa jiru hin jiru asumaan jettu mee sila siyaada koomenti jalana kaan immoo garaan koo deemi na godha deemi kan na godhu jireenya irratti jireenya dabaluuf malee jireenya Itoophiyaa nama jibbisiisu miti nama jibbisiisu dhugaa zanaa nama godha fataa nama godha maaliif siif saapiraayisii ta'uyyuu maatii keerraa ni baratta bakka isaaniif homaa miti salphaadha waan hundumtuu jechuudha na amma iskiriftoon tuni birrii meeqaan banna nuti beekiidha otoon biyya alaan deemin dur birrii 5 turte amma garuu iskiriftoon kun birrii 30 yookaan 25 saapiraayisiidha siif isaaniif garuu homaa miti 25 numa bitu bakka akkuma normaalii akkuma yeroo birrii 5 binnutti jechuudha noof saapiraayisiidha malee isaaniif homaa miti garuu isaanirraan limdiin fudhannaa jechuudha kanaafuu kun iskiitti dhumee jiran maqaa isaan dha'u miskiina Allah obboleetti barsiisaas akkan ta'e nan beekani miidiyaa irratti nu baaste soodhan namni akka nan beeku sirrii yoo ta'u baate immoo diileetiin godhanatti qormaata ijoolleen baasne ani garuu nan arramaa jira malee sirrii yoo ta'u baate jechuudha yoo dogongora kan qabu ta'e Janaanis arrami jennaan tolee nan arrama kaanis hojii argadhee mitiire Cumaan irra taa'ee kun guyyaa guutuu yoo arramaa oleen dhumu garuu haa ta'u jechumaaf
Takkitti warrameen finne gamma. Sanuu suuta wedhan malee nama ashannafti. Warramee fixeen jira kana. Akka lama sadii. Akkuma barsiisaattan harrameef jechuudha kun. Harrameen jira kana fakkaata kun kunan hojjechaa jira jechuudha samoona kana hojii kiyya isinitti agarsiisumaaf baay'ee hojii argadheen jira. Anis raafatti miti siraa genchawaaloo ለምን ነው እናንተ ወጣሁት እንግዲህ እና ከሰኒ ጉያ ጉቱን አረማው ለኩኒ ዱሙ ጀቾዳ ተክቲኑ ደቃሜ ከፍረት ደርግተን ያደ ከሰ ወሬሰኒ መሌ ጀቾዳ ከነ ፈካታ ቦሩራ ካሴ ጀቾዳ ቪዲዮ ከነራ ካሴ ቦሩራ ካሴ ቪዲዮ ከንስኒ ወጀዱ ዋዳዳ waan biraallee hojjechuu dadhabu bakka gibbii kana keessa yoo waraabeenga jechuudha. Qofaatu naqabee manaa gadi boodidii kun ukkaamsee naqabatee ture kanattiin sinirraa ture. Viidiyoo kee laayik sheer godhaa hiriyoota keessan biraanis nagaa gaafii barbaaddanis immoo nagaafadhaa isiniin deebisaa isiniin jechuu jaaladha. Akkasuma immoo koomentii jalattis yaada qabdan naaf qoodaa. waan barbaadan sinirratti ukameen jira dhiifama. Garuu as keessa nu taale sunittiin darboo darbillee sin hiriyoota koomiti yoo narraa fudhatammaan rakkoo qaba. Kana fakkaataa ani baay'een isin jaalladha baay'een isin kabajaa bakka jirtanitti turtii gaarii. Thank you galatoomaa. Dhugaa dubbachuuf hedduu nama dadhabsiisuu badheef hin jira obboleessa kiyyaa fi keessayyuu ijoolleen tokko otoo hojjetin irra darbu jechuudha. Qabxii tokko yoo dhibe ta'ee inni irraanfatan ta'een beeku garuu nama moralu dhugu. Ta'uun qabu ture. Garuu dubbachaa hojjechuun baay'ee namaaf mijatu waan ta'eef hundoon dubbadhee fixa hin ta'ani.
kanatti hojiirra oola jechuudha.